Uummanni Tigraay kanaan booda hidhannoo isaa waliin kabajamee jiraatam hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jedhem raayyaan ittisa biyyaa mo'amee osoo hin taane humni biraa kan nu danqe waan jiruuf hoogganaa bilisignaa Dr. Abiy Ahmad jedhem herreega hin cufamin jiram dantaa Tigraay kabachiisuuf Amaaraa fi Eertiras deemuu dandeenyam Geetaachoo Raddaa jedhem waraana kan Maqalee keessaa baafneef siyaasaa fi deetaa ministeera dhimma alaam ambaasaadar Ridwaan Huseen jedhem murteen dhukaasa dhaabuu Itoophiyaa nageenyaaf osoo hin taane kallattii hundaan Tigraay karaa itti cufuun beelessuu fi UN ambaasaadara Ameerikaa kan ta'an Linda Thomas Greenfield jedhem Itoophiyaan haadursitu dhaadannoon jedhuun kan Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam Itoophiyaan haabadhaatu kan jedhu ammoo dhaadannoo Abiy Ahmad Aliitim. Presidentichim warraaqsa adeemsisaa jira yoo jedhum ministeerichi ammoo riiformii adeemsisaa jira jedham hooggantoota qawwee fi waraanatti amanan kan dhuma jaarraa 20ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa Itoophiyaan harkatti kufteem Koloneel Abiy Ahmad Alii fi Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam mil'oo tibbanaatim akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun torbaaniin qabxiilee ciccimoo filachuun kan isinii dhiyaatum qophii mil'oo tibbanaatim qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin qabsoo hidhannoom bilisignaa fi TPLF jidduutti adeemsifamaa turem kan sorreeffillee isinii dhiyeessinu ta'am hamma xumura qophii mil'oo tibbanaattim nu faana bu'am kun mil'oo tibbanaatim. Waa'ee waraana mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamee fi yaamicha dhukaasa dhaabuu addunyaan taasisaa turte akkasumas diddaa mootummaan federaalaa taasisaa turee fi dhuma irra mo'atame Maqalee gadhiisuu isaa osoo hin mil'atin duraam waa'ee koloneeffattootaa lamaan Itoophiyaa waraanaan ijibbaachisanii fi gaarreen Tigraay keessatti mo'atamanii fi gaarreen Tigraay keessatti waraanni isaanii humna wal fakkaataan booji'amee kaafne ilaallam Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam fi Koloneel Abiy Ahmad Aliitim qophii mil'oo tibbanaam torbaan sadii dura darbe irratti waa'ee wal fakkeenya Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam fi Abiy Ahmad kaasnee turre har'a ammoo bal'innaan isin mil'achiifnam seenaa Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmad fi Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam beela akka meeshaa waraanaatti fayyadaman jedhamuun komatamuun hoogganaan dargii Mangistuu Hayila Maariyaam fi hoogganaan bilisignaa Abiy Ahmad Aliin bulchitoota Itoophiyaa beelaa fi waraanaan dhuma jaarraa 20ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa jilbiiffachiisanidha. Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam fonqolcha sirna fiwudaalizimii irratti taasiseen bara 1974 aangotti yoo dhufu sagantaa yookaan iyyaadrimee bulchiinsaa sooshaalizimii Itoophiyaa ijaara yoo jedhuun Koloneel Abiy Ahmad Alii Addawaawii keessaa bara 2018 dhufuun riiformii siyaas dinagdee geggeessummaa uummata Oromootiin dhufeen aangoo qabateen sagantaa yookaan iyyaadrimee bulchiinsa maddamar yookaan eda'amuu jedhamuun Itoophiyaa badhaatee ijaara jedhem. Koloneel Mangistuu Hayila Maariyaam kutaa waraanaa sadaffaa irraa dhufuun miseensota waraanaa 120 kan of keessaa qabu garee dargii jedhamu
qabachuun gara aangootti dhufeem Abiyyi Ahmad Ali ammoo garee tiim lammaa jedhamuun kan qabsoo uummata Oromootti dabalamee qabachuun gara aangootti dhufeem Mangistuu Hayilamaariyaam akka aangoo qabatu warroota isa gargaaran kanneen akka Jeneraal Tafarrii Bantiim ajajaa kumaa Atinaafuu Abaataam Mogos Walda Mikaa'elii fi Alamaayyoo Hayilee waggaa 3 keessatti ajjeesuun dargiin kan baay'ina miseensotaa waraana 120 irraa ijaarame diiguun isaappa ijaareem Abiyyi Ahmadis aangootti akka bahuuf kan isa gargaareem lammaa fi tiim lammaa dhabamsiisuun adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa diiguun biltsiginnaa ijaareem Lammaa Magarsaam Xayyibaa Hasan Dr. Milkeessaa Miidhagaa yoo ari'uun Gadduu Andargaachoo fi Dr. Warqinaa Gabayyoom maqaa hojiitiin fageesseem Jawaar Muhammad dabalateem hayyoonni baay'een hidhaa jiroom qeerroon du'aa fi hidhaa irraa hafan bosona seenanii jiroom akkuma gaafa Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam gara Zimbaabuwee bararu namoota 120 dargii waliin ijaare keessaa namni tokko bira hin jirreem har'as Abiyyi Ahmad namoota gara aangootti akka dhufu isa taasisan hundim bira hin jiraniim kun wal fakkeenyotam Abiyyi Ahmad Ali fi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam Abiyyi Ahmad Ali fi Mangistuu Hayilamaariyaam waldeem sagantaa bulchiinsa sooshaalizimii fi eda'amuun cunqurfamtoota Itoophiyaa biratti mirgaa fi bilisummaa abbaa biyyummaaf walabummaa kabachiisuu fi hin dandeenye Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam jeneraalota isa faana fonqolcha raawwatanii aangootti isa baasan takka takkaan addunyaa irraa yoo godaansisu Koloneel Abiyyi Ahmad Ali ammoo dargaggoota Oromoo kobbee fi dabtaraan adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kuffisanii aangootti isa baasan nyaatee fixeem lameenuu yeroo aangootti dhufan biyyoota lixaatiin leellifamanii kan jiran yommuu ta'u booda irra ammoo abaaramanii jiru lameen isaaniitu waraanaa fi aangoof jaalala addaa qabu Itoophiyummaan afaan isaaniiti hin bu'um Itoophiyaan haa dursituun dhaadannoo Mangistuutiin Itoophiyaan haa badhaatuun ammoo dhaadannoo Abiyyi Ahmad Aliitiin pirezidaantichi warraaqsa adeemsisaa jira yoo jedhu ministeerichi ammoo riifoormii adeemsisaa jira jedham lamaanuu beela akka rasaasaam gudeeddii akka qawweetti fayyadamuun addunyaa biratti baay'ee komatamanii jiruum beelaa fi humna alaa akka tooftaa lolaatti fayyadamuun amaloota bulchitoota lamaaniitiin waraana TPLF wajjin jalqabaniin dhumaatii guddaa hordofsiisanii jiruum lameenuu shakkamtootaa fi yakkamtoota yakka waraanaa jedhamanis jiruum koloneelotaam waraana jaallatuum aangoo isaanii teeksuuf mormitoota irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhatum hidhaa dhaabbitii hamma hidhaa idileetti ajjechaa ifaatii hamma dhoksaatti dhimma itti bahuum mangeen kan isa ganeem addabaabaayii irratti baasee ummata fuulduratti rasaasaan yoo ciruum Abiyyi Ahmad ammoo qeerroo aangootti isa baaseem abbaa torbee jedheem haadhaa fi abbaa duratti ajjeeseem fakkeenya ummataa godhaam lamaan isaaniitu osoo dhaadatan waraanni isaanii harkaa moo'amee jiraam kumaatamaanis booji'ameetii jiraam sadarkaa geggeessummaatti yoo dhufnuum pirezidaantii fi ministeera muummeetiim waraana keessatti ammoo gita koloneelummaa qabuum lachoo sirna hojjetaa turaniif irratti qabsooynee buqqifne jechuun dubbatuum Mangistuu Hayilamaariyaam qabsoo keessaniin dhaabni isaappaa jedhamu dhaabbatee jechuun ummata Itoophiyaa qawween dhiitee bulchaa jirutti himeem ኢሳፓ ከየት የመጣ ነው? በዚህ ህዝብ ደምና በዚህ ህዝብ ትግል የተወለደ ፓርቲ አይደለም እንዴ? Abiyyi Ahmad Ali ammoo qabsoo keessaniin dhaabni keessan biltsiginnaan ijaaramee jiraam baga gammaddan jechuun dubbateem ቄሮች ፋኖች እንኳን ደስ ያላችሁ
የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል። ኮሎኔሎኒ ኢትዮጵያ ዱማ ጃራ ዲግደማፋፊም jalqaba jaarraa 21ffaa harkatti kufte kunneen jaalalli qawwee fi aangoo isaaniitiif qaban olaanaadha jedhameet dubbatamaam sababa sagantaa siyaasaa jallataa fi qawwee qofatti isaan amananiif lammiileen dirree waraanaatti dhuman caalaam biyya bulchiinsa isaaniitiin raafamtu caalaam dhabamuu kabaja biyyaalessaa Itoophiyaa caalaam dhabamuu marii fi araara biyyaalessaa caalaam cabiinsa mirga namoomaaf dimokiraasii caalaam kan isaan aarsum lammiilee dirree waraanaa deemnee lola waliinii keessatti hin hirmaannu jedhaniidha. መስዋዕትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም እንዳላችሁት የደሃ ገበሬ ልጅ ብቻ ነው እየታነቀ የሚጋፈጠው። ወታደሩን በህን ያህል መጠን እናጠናክረው እና በአስቸኳይ እንድረስ የቀራዳ ሳይከፈት ወይም ያ የሚለውን ነገር በአደባባይ እንበይናለን፣ በህግ እናወጣለን፣ በይሁንታ እንቀበላለን። ና መከላከያ ግባ መልስ የለም፣ ና ፖሊስ ግባ መልስ የለም። ቤት ተቀምጦ ሰላም። በተደጋጋሚ ተጨማሪ የሰው ኃይል እንፈልጋለን፣ ኑና መከላከያን አጠናክሩ፣ ኑና ፖሊስ አጠናክሩ ስንል ያልሰማ ጆሮ በፌስቡክ ቢጨው ኢትዮጵያን አይታደጋት። lamaan isaaniitu aangoof jecha dhiiga dhangalaasu malee reeffa ilmaan hiyyeessaa kortoo godhatanii barcuma siyaasaa irra taa'u malee dhiigni dhangala'u ijoollee Itoophiyaa ofii walitti dhukaaftuun isaan hin yaachisuun kan isaan aarsuu fi dallansiisuun lammii waraanaa waliinii keessatti hin hirmaadhuun formaanni rakkoo siyaasaa dhukaasaa miti mariidhaan mari'adhaa fixaa jedhutuun isaan aarsaa. bulchiinsa mangistuu Hayilamaariyaam jalatti maqaa goolii diimaatiin namni 500tti dhiyaatuun beelaa fi waraanaan ammoo namni miiliyoona 2tti dhiyaatu akka dhumeem seenaan ragaa bahaam. Koloneelichim ajjechaa kana hunda kan raawwateef tokkummaa Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaatiif jechuun Itoophiyaanotuma fixaa tureem gaaf tokkoom aangoof jedhee hin beekuum Itoophiyaaf kan ta'eem maaliif Itoophiyaanonni dhumaniin gaafii mil'oo tibbanaatiin Abiyyi Ahmedis tokkummaa Itoophiyaa fi Itoophiyaaf jecham arsaa barbaachisu ni kafallaam Itoophiyaan kan bittinnooytum erga nuti bittinnooyneen boodaam hamma nuti jirrum Itoophiyaan hin diggamtu jechuun dubbataam. They do not want to see anything, die, to kill anything, not even an insect. I really do not want to step on that. But the truth is that I am not ready to compromise on the supreme interest of the Ethiopian people. ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ጥሩ። ገሩ ጉያ ጉያን ወንቲ እንራወቱ ወንተ ኢትዮጵያ ብትነሶፊም ኢትዮጵያ ዲጉዳም ለማኑ ደንታ ኢትዮጵያ ፊም ኢትዮጵያ ሰበባቸውን ዲገ ሚሊዮኖታ ደንቀላሰኒ ጅሮም ዋንጆ ቀብሩማም ሞሩማ ኡመታ ረቲ አከፈአሙም ታሰሰኒ ጅሮም ኢትዮጵያን ቢየቤላፊ ወራና አከጀዳምቱም ሾራህ ኢሳኒ ባሃኔት ጅሮም ኮሎኔል አብይ አህመድ ስተኤ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሞርሚቶታ ኢሳኒፍ ኢፋምኒ አከ ህንጅሬም አደባባይ ረቲ ዱበቾን ምርከኔሰኒ ጅሮም ከን ዱበተነሞ ሆጀቲ ሂኩን ሂዳ ሐማ ጎሊ ዲማቲም አጀቻ ሐማ አችቡቴ ደበምሲሱቲም ዲማ ኢትባሃኔት ጅሮም ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሞርሚቶን ኒ በርበዳኡም ኒቦ አነጀቾን ዳደቴም ይደመሰሳሉ ኮሎኔል አብይ አህመድ አሞ ሞርሚቶታ ከነ እንጅፈነ ጅራም ከነስ ኒ እንጅፈናም ከነከን ሂን በርባኒ አሞ ኒ አዋላማ ጀቾን ዱበቴም አሸንፈናቸዋል። ይሄን እናሸንፋለን። ይህን የማይፈልጉ ኃይሎች ከዚህ ቀደም እንደሆነው እነሱም ይቀበራሉ። ገገስቶን ለቾም ሞርሚቶታ ኢሳኒ በርበዴሱን አዋላኔ ጅሮም ሆገናን ደርጊ ጀነራል ታደሳ ብሮም ኤሌሞ ቀልጦም ኃይሌ ፊዳም ባሮቱም ሳፊ ከነምብሮም ኩማተማን ይወዳበም ሲሱም አብይ አህመድ ሃጫሉ ዱአን
awwaleem Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaam Hamzaa Booranaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaaf kanneen biroom hidhaan ukkaamsee jira. Koloneel Mangistoon hamma namni tokkoo fi rasaasni takka haftuttiin waraana dhaabuu itti fufaam hunduu gara adda waraanaa imaluu qaba jechuun daa'imaa hamma guddaattiin beekaa hamma wallaalaattiin qotee bulaa hamma daldaalaattiin dirree waraanaatti bobbaaseem wambadee wajjin jaarsummaan hin jiruum hamma addi kiyyaam rasaasan bittinnaa'otti qabsoo itti fufa jechuun dhaadateem. ደግሞ ለመመተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግሌን እቀጥላለሁ። Garuu Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam osoo kallachi isaa rasaasaan hin bittinnaa'in osoo isaa fi rasaasni tokko qofti hin hafin waraana kumaatamaan mormitootatti bobbaasee booji'amsiiseem Eertiraa fottoqsee injifatamuun Zimbaabuween of dhaheem. Biyya mangeen kallacha yookaan adda kiyya rasaasaaf kenne jedhem hoogganaan bilisiginnaa Abiyyi Ahmad ammoo dantaa fi kabaja Itoophiyaatiin yoo dhuftan morma kiyyatu murama malee hemmelkoytan jechuun dhaadateem. ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። Garuu dantaan Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni Itoophiyaa keessatti barbaadan qawwee fi beela osoo hin taaneem dararaaf gidiraa osoo hin taaneem gudeeddii fi humna alaatiin ajjeefamuu osoo hin taaneem dimokiraasiif bilisummaam walabummaa nageenyam misooma guddinam abbaa biyyummaa barbaadoodhaam. Garuu muummeen ministeeraa gadaa bulchiinsa isaa fixate Itoophiyaa siyaasaa fi waraanaan qormaataa jiruun dantaa kabaja mirga namoomaa osoo hin taaneem dantaa kabaja aangoo isaatiif akka dubbatutu himamaam. Abiyyi Ahmad yeroo gara aangootti dhufuun addunyaan teessoo irraa ol kaatee harka dha'uu fi qofa osoo hin taaneem looreetii nageenya addunyaa godhuun badhaafteem. Haa ta'u malee gargaarsa humna waraanaa biyya ollaatiin lammii qulqulluu ajjeesuu isaatiin qeeqaa fi mormiin jabaan dura dhaabbatuun qoqqobbii diinagdeef oggura fiizaa irra keetteetii jirti. Abiyyi Ahmad garuu qeeqaa fi mormii bulchiinsa isaa irratti Itoophiyaanotaa fi hawaasa addunyaatiin irra gahuun Itoophiyaa diiguu wajjin wal qabsiisuun taraa ፕሮፓጋንዳ jechuun ibsaatee ture. የሚዲያ ዘመቻዎች እና ማስፈራራቶች ሳንንበረከክ ተስፋ ሳንቆርጥ ዘመናዊ ኮሎኒያሊዝም ሊያመጡብን የሚፈልጉና ለነዚህ ጎረምሶች ማስተማር ማሳየት ያስፈልጋል። ኮሎኔል ሌላቸውም ሞርሚን ጀባን ኡመተ ኦሮሞ ፊ ትግሬራም ኢሳን ሙደቴ ጅራም ጋሬን ባሌ ፊ አርሲም ጋሬን ሐረርጌ ፊ ቦረናም ቦሶኒ ወለጋ ፊ ጉጂም ለፈቀብሶን ዱካሰ ቀዌም ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ኢሳን ደንቅቴዳም ካብኒ ኢትዮጵያ ናኖ ትግራያሞም ለፋ ኩፋቲ ደርጌ ፊ ሞአተሞ ብልጽግናቲፍ ሰበባ ታቴዳም ኢሳለቸውም ናኖ ትግራይ ፊ ኦሮሚያ ወንበዴም farreen warraaqsaam farreen jijjiiramaam biyya deegdotaam juntaam waraabiyyi guyyaam baandaam baadaa jechuun arrabsoom qabsoo naannoo kanneen lamaanitti taasifameen dargiin waraana kumaatamaan akka harkaa booji'amu taasifamee jiraam. Biltsiginnaanis waraana kumaatamaan lubbuu hobbaasee kumaatamaan ammoo booji'amsiisee jiraam. Waraanni booji'ame ammoo kiyyaa miti jedheen dubbachoo isaatiin. Kana ammoo miidiyaaleen addunyaa garagaraam ragaa viidiyoo fi suuraan mirkaneessaatii jiru. Waraanni Itoophiyaa kumaatamaan humna ittisa Tigraay jalatti booji'ame jiraam. Isaan lamaanuu waamicha araaraa fi marii biyyaalessaa hawaasa addunyaatiin taasifame diduun gatii qaalii Itoophiyaa kafalchiisanii jiru. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam osoo Itoophiyaan haa dursitu jedhu ofii dursee lubbuu baafata Zimbaabuwee galee
Abiy Ahmed ammoo kana booda TPLF akka daaraa qilleensa irratti bittinnaa'eetiin daaraan qilleensa irratti bittinnaa'ee walitti hin qabamu osoo jedhuun waraana kumaatamaan booji'amsiisee injifatamuun maqalee gadhiisee bahee jedhameet dubbatama. TPLF ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። ji'oota 8 darban keessaa samii Tigraay jalattiin dachii Tigraay gubbattiin gaarreenii fi solollan Tigraay keessattiin lolli ijibbaachisaan dhiiga qulqullootaa dhangalaaseen lubbuu nagayaa kumaatamaan dhibaasee adeemsifamaa turuun Oromiyaa miidiyaan neetworkii hamma Al Jazeeraattiin CNN hamma BBC'ttiin Reuters hamma Daily News'ttiin New York Times hamma Washington Post'ttiin Aeon Africa hamma Today News Africaattiin gabaasaa turaniiti jiru. lolli akka dhaabbatuuf Washington hamma Brussels'ttiin Geneva hamma New York'ttiin UN hamma gamtaa Awurooppaatti NATO hamma gola marii nageenyaa addunyaatti garee torbaa yookaan G7 hamma gamtaa Afrikaatti USA hamma UK'tti Germany hamma France'tti Japan hamma Ireland'tti yaamicha yoo taasisan Joe Biden hamma Angela Merkel'tti Anthony Blinken hamma Anthony Guterres'tti Joseph Borrell hamma Pekka Hafstad'tti mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisee akka adeemsifamuuf dhiibbaa taasisaa turaniiti jiru. Ogeessonni siyaasaa fi walitti bu'iinsa Dr. Awwal Aloo hamma Dr. Itti Aanaa Habteem, Dr. Zaggaayee Araarsaa hamma Dr. Heenok Gabbisaam, Profeesar Muhammad Hassanii hamma Profeesar Abbaas Ganamoom, Profeesar Aleeks Diiwaalii hamma Profeesar Kijeetil Tiroonvoolii fi Profeesar Isqeel Gabbisaam gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa hambisuuf xiinxala bal'aa kennaa turaniiti jiru. yaamichaa fi kadhaam harka araaraaf diriirfamee fi teessoo mariif qophaa'ee darbeem waraanaa fi hidhaa kan filate bulchaan Itoophiyaa gaaga'ama siyaasaaf diinagdee hamaam Itoophiyaa dhandhamsiisuun biyya lammiilee ishee humna alaatiin waraantuun biyya dhiittaa mirga namoomaa raawwattu jedhamuun maqaan mogga'ee fi jira. Waraana Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa hordofee Ameerikaa fi Itoophiyaan Washingtanii fi Finfinneen Joe Biden fi Abiy Ahmed ministeerri dhimmi alaa Itoophiyaa fi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa qeeqaa fi deebii walitti deebisaa turuun isaanii ni yaadatama. Tooftaa dippiloomaasii irraa gara wal doorsisuu fi wal akeekkachiisuutti wal akeekkachiisuu irraa immoo gara qoqqobbiittis ce'aniiti jiru. Ameerikaan dhukaasni TPLF fi mootummaa Itoophiyaa mootummaa Eertiraaf humna addaa Amaaraa jidduutti adeemsifamu dhaabbateen araarri haa taasifamu jechuun Itoophiyaa gaafatti. Ibsi duumessaa'an qoqqobbii diinagdee fi waraanaa hammates Washington irraa Finfinneetti bahaatii ture. Joe Biden kan Dimokiraatota bakka bu'uun garee Rippaabilikaanotaa mo'ateen bulchaa 46ffaa Ameerikaa ta'een ergamaa addaa gaanfa Afrikaa muuduun gara Itoophiyaatti ergee yoo mari'achiisu seeneetaroonni Ameerikaa koree hariiroo alaa wixinee murtee seeraa Itoophiyaan akka dhukaasa dhaabduu fi mirga namoomaa kabajuu gaafatu Washington irratti raggaasisaniiti jiru. waraana waliinii Itoophiyaan adeemsisaa jirtu dhaabuuf USA'n madda diinagdee Itoophiyaa gogsuuf baankii addunyaa fi dhaabbata mallaqa addunyaa irratti hojjechuun bulchiinsa biltsiginnaa jilbiifachiisee Itoophiyaa kufaatii irraa baraara jechuun tarkaanfii fudhataatii turte. Yaamichi nageenyaa biyyoonni dhihaa taasisan biltsiginnaa biratti birmaddummaa biyyaa sarbuu fi dhimma keessoo biyya keessaa seenuu ta'e. Ministeerri haajaa alaas ta'e ministeerri muummee biyyattiin Itoophiyaan ooppireeshinii adeemsisaa jirti jechuun yaamicha dhukaasa dhaabuu akka hin fudhanne ibsaa turani. Abiy Ahmed biyyoota yaamicha dhukaasa dhaabuu taasisaniif biyya seenaa hin qabne goromsoota jechuun dubbachuu isaa hunda keenyatu yaadata. Itaamaajoor Shumiin walii galaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juullaam qophii TPLF waggaa 2 taasifte nuti torban lamatti balleessine jechuun dubbateeti ture. ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እንደ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው ኒኩሌር ታጥቋል ወይ እንል ነበር። ኒኩሌር ታጠቀ እንኳን እንደዚህ አይፎክርም ስንል ነበር። እነሱ 2 ዓመት የተዘጋጁበትን ዝግጅት በ2 ሳምንት ድራሹ ጣፍ ገሩ ገሬን torban lamatti balleeffame jedhame miidiyaa Itoophiyaa guutuun hafarfame waraana ulfaataa ji'a 8 erga adeemsaa tureen booda
kumaatamaan booji'ee barcuma aangoo isaa kan maqalee jirutti deebi'eetii jira. Mootummaan bilisiginnaa waraana Tigraayin wal qabatee nama nagaa tokko hin ajjeefne, waraanni Eertiraa dachii Itoophiyaa irra hin ejjenne, waraanni dhumee jira jechuun dubbatus Dipaartimentii Ameerikaas ta'ee gamtaan Awurooppaa, Waayit Haawus ta'ee ministeeronni dhihaam, tokkummaa mootummootaas ta'ee gareen saban, neetoos ta'ee golli marii nageenya addunyaa yakkii waraanaa raawwatamee jira. Qaama walabaan haa qoratamu jechuun isaanii jecha isaanii yeroo hundaati. Tokkummaa mootummootaatti nageenya kabachiisuun maqaan isaanii jalqaba irratti kan waamamu loltoonni Itoophiyaa, Ruwaandaa hamma Somaaliyaa, Kooriyaa hamma Laayibeeriyaa nageenya kabachiisuun kabaja guddaa kan gonfatan yoo ta'u, bara 1990moota dargii jalatti, bara 2021 ammoo bilisiginnaa jalatti TPLF kumaatamaan booji'uun yeroo hiriirsifamanii deeman addunyaa Abiyyi dhukaasa dhaabi jettee kadhataa turte hundatu arge dhagaheem. Bulchitoonni addunyaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden hamma barreessaa olaanaa UN Antonio Guterresitti, ministeera dhimma alaa US Antony Blinken hamma komishinara gamtaa Awurooppaa Joseph Borrellitti, ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa Jeffrey David Feltman hamma ergamaa addaa gamtaa Awurooppaa Pekka Hafstootti, daayireektara dhaabbata mallaqaa addunyaa Kristalina Georgieva hamma pirezidaantii baankii addunyaa David Malpaasitti Itoophiyaa dhukaasa dhaabdeem hidhamtoota siyaasaa hiikuun marii hunda hirmaachisee adeemsisuu qabdi jechuun yaamicha bal'aa taasisaa turaniitii jiru. Yaamicha biyya teessan baraaraa, waraana Eertiraa baasaa, dhukaasa dhaabaa, dubartootaaf daa'imman haleeluu dhiisaa, hooggantoota paartilee siyaasaa mormituu hidhaa baasaa, rakkoo keessan mariin furaa, araara biyyaalessaa taasisaa, awwaachuu kan dide bulchiinsi Abiyyi Ahmad amma jaalatee osoo hin taane dirqamee humna ittisa Tigraayin maqalee keessaa baafame jedhamee gabaafamaati jira. Jalqaba torbee darbee humni ittisa Tigraay loltoota mootummaa Itoophiyaa kumaatamaan booji'ee suuraa fi viidiyoo marsaa hawaasummaa irratti yoo gadhiisu mul'ataatii ture. Magaalaa guddittii naannoo Tigraay maqalee qabachuuf fageenyi muraasni akkaafis ibsaatii ture. Humni waraanaa Tigraay Jeneraal Tsaadqaan Gabratsinsaa'een ajajamu humna waraanaa Itoophiyaa Itaamaajor Shumii waliigalaa waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaan ajajamu booji'uun yeroo tarree galchee oofuu addunyaa guututu argame. Gareen TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu garee bilisiginnaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu injifadhee jira jechuun yoo dhaadatu, hoogganaan Itoophiyaa waamicha nagayaa awwaachuu dideem dirqamaan dhukaasa dhaabe jedhamuun dubbatamaatii jiru. Abiyyi Ahmad Aliin raayyaan ittisa biyyaa maqalee kan gadhiiseef mo'atameetii miti, duulli olaantummaa seeraa milkiin waan xumuramee fi juntaan maqalee hin galle jechuun dubbate. ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል። እናንተም ተደናግጣችኋል። ትጥቃችን ተይዟል፣ ወታደራችን ተይዞብናል፣ ሰዎች ሕግ ጥሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃ እናውጣ ብለን አልነበረም። ይሄን ነው ገሩ TPLF መቀሌ ገሉን milkaa'inni ajaa'ibaa argamee jiraam maqaleen guutumatti humna ittisa Tigraay jala jirti jechuun ibsa baaseem. TPLF gaarreen Tigraay keessatti ji'ootaaf erga of ijaaraa ture boodam of duuba deebi'uun weeraruun lubbuu raayyaa ittisa biyyaa kan Eertiraa milishaa Amaaraa kumaatamaan lakkaa'amu akka hobbaafachiise koree hojii raawwachiiftuu TPLF kan ta'e Geetaachoo Raddaatoo ibsaatii ture. Waa'ee gadoo kafalachuus akkas jechuun ibsem. ሰውን በማያከብር መልኩ ፕሮሞት ሲያደርግ አሁንም ግዛት በሚል ኢትዮጵያ አድናለሁ በሚል ሱዳን ጋር አይደለም የአማራ ኤሊት መግጠም ይፈልገው መጀመሪያ ማስወገድ ያለብኝ የሚለው ትግራይ ነው። አያስወግድም፣ አይችልም፣ አቅም የለውም፣ አይሆንም፣ አይፈጠርም። በቂ ገለውናል፣ በቂ ጨፍጭፎናል። ሂሳብ እናወራርድ አንልም። በዛ ደረጃ ከአማራ ኤሊት ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን። የአማራ ኤሊት ትግራይን ካሁን በኋላ በምንም መልኩ በዘፈንም በቀረርቶም በቤተ ክርስቲያንም ሰበካስም
ማንበርከክ የማይችልበት ዘመን እናረጋግጣለን። አብይ አህመድ ሐሳሰቢ ማለፍ ታይሰ ከሰቲም ሁምና ወራና ከነም ከን ትግራይ ከሰባፍኔፍ ሁምኒ ብራ ከኑ ደንቀዮ ካን ኑሶዳቺሰ ዋንጅሩፍ ፉለ ከነ ገርሰት ደቢፈቹ ቃብናም ጀቾን ዶበተም ገሩ አብይም ሁምነ ኢሳን ሶዳቺሰ ኤኙ አካታይም አዳም ባሴ ሂሙ ባቶስ ኢትዮጵያን ከራዲያትን ሁምና ወራና ሱዳኒን weeraramaati jirtim dhimmi hidha abbayaas rakkoo bulchiinsa abiyyi biraatiin kan biraa baay'inaan ijaaramaa jiraachuun waraana bilisummaa oromoo yaaddoo guddaa paartii biltsiginnaa akka ta'ettim dubbatamaati jira. Abiyyi Ahmad ji'ootaaf ummanni Tigraay juntaa faana hin jiru erga jedhaa ture boodam kibxata darbe yeroo ibsa kennuun ummanni Tigraay guyyoota 20 darban waraana irratti hirmaachuun raayyaa ittisa biyyaam haleelaa akka turan ibsem. Rayyan ittisa biyyaam baay'eenis dhumoom afaan isaatiin amaneeti jira. Ibsa kana keessatti kan tuqe Abiyyi Ahmad kaayyoon TPLF mo'achuu osoo hin taaneem wal qabannee daaraa taanaadhaam jechuun yoo dubbatuum garuu tibba darbe paarlaamaa irratti TPLF akka daaraa qilleensa irratti bittinnaa'ee jiraam daaraa bittinnaa'ee walitti qabuun TPLF gochuun hin danda'amu jechuun dubbateem. TPLF ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። ጀዋር መሐመድ ዋኤ ኡመተ ትግራይ ጢንጠለ ከነን ዋን ሐራ አብይ አህመድ ዱበተ ወጋ ተኮ ዱራራገ ቱረም ናኖ ትግራይ ሞቱማን ፌደራላስ ተኤ ካምብሮ ጅልቢ ፈቺሱፍ እትደምናን ኦመኒ ፊ ሞርሚቶን ትግራይ ከሰ ጅራን ሁንዲም ተኮ ታኡን ወሊን ቀብሳኡም ኩነሞ ብየ ገራ ወልት ቡኢንሳት ኦፉ ደንዳም ቸቾን ዱበተም ዛሬ በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ምናልባትም የአብዛኛው የትግራይ ህዝብ ህወሓትን እንደ ፓርቲ ላይ ደገፈው ይችላል። ግን የትግራይን መንግስት የትግራይን ክልል በጉልበት አንበረክካለሁ ብሎ የሚሄድን ኃይል ግን ሁሉም አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ላይገባቸው ይችላል። አይ ነው የናሽናሊዝም እንዴት እንደሚሰራ ስለማቅ ህወሓትን አጥብቀው የሚተቹት ኃይሎች ሳይቀሩ በክልሉ ላይ በጉልበት እንሄዳለን ብሎ የፌደራልም ሆነ የሌሎች ኃይሎች የሚሞክሩ ከሆነ አንድ ሆነው ነው የሚታገሉት። ዴታን ሚኒስቴር ዲማ አላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አሞም ሙርቴን ራያ ኢትሰ ብያ መቀሌ ኬሳ ባሶ ሙርቴ ሲያሳቲ መሌም ዲማ ወራናቲ ሚቲ ጀቾን ኤብሲ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሐሳ አብይ አህመድ ታይሴን ወልፋለሳም አብይ አህመድ ኡመኒ ራያ ኢትሰ ብያ ዋሎ ላጅሩፊም ሁምኒ ብራ ከኑ ደንቀ ዋንጅሩ ባኔ ጀደም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አሞም ሙርቴ ሲያሳቲ ጀዳም ገሬን TPLF ያሚች ዱካሳ ዳቡ ባጮዳ ይወጀሉም ጌታቸው አሰፋ ደንታ ትግራይ ከበቼሶፍ ገራ አማራ ፊ ኤርትራቲ ኢመሉን በርባቸፍናን ንጎነ ጀቾን ዱበቴም ሐሳፊ ኤርጋን ጌታቸው ረዳም ሁምና ዳሞቱማ ናኖ አማራ ፊ ወራና ኤርትራ እራም ገቲ ከፈለቹፍ አከተኤቶ ትልማማማም ሁምኒ አዳ አማራም ለፈትግራይ ጀለቴ ቡልቱ ከነን አከ ወልቃይቲ ፊ ጸገዴፋም ርስቲ ኬኛ ጀቾን ቡልቺንስ ኦፊ ጀለገልቼቲ ጅራም ለፈከነ ዴቢሶፍ ሁምኒ ኢትሰ ትግራይ ገራ አማራ አከ ዶሎም ጢንጣልቶታን ጢንጥለማት ጅራም ወራን ኤርትራሞም fal'aana hammadisti meeshaalee qonnaatii hamma meeshaalee elektirooniksiim maashinoota gurguddaa hamma meeshaalee barnootaa farmaasii hospitaala yuunivarsiitota keessaa meeshaawwan saameef kana deebisuuf akka duulamutu himamaati jira. Gama biraatiin ammoo humni waraana Eertiraam namoota baay'een ajjeesee dubartoota hedduu gudeedeeti jira. Kunis gatii yookaan herreega walirraa buusuu keessatti akka ramadamatu himama. Prezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa maqalee irraa kenneen kana booda ummanni Tigraay qawwee isaa hidhatee qabsoo isaatiin kabajamee jiraata. Herreegni hin cufaminis harka keenya irra jiraam qabsoon itti fufa jechuun dubbate. Kun ammoo Eertiraa fi humnoota naannoo Amaaraatiif akka dubbatame xiinxalamaati jira. Gareen Abiyyi kan ji'a 8 yaamicha addunyaa awwaachuu dideem barcuma marii lagatee dhukaasa qawwee filateem humna alaatiin lammii ofii waraaneem kan waraansiseem gudeeddii fi beela akkam madfii fi qawweetti kan fayyadameem erga loltoonni isaa kumaatamaan humna ittisa Tigraayin booji'amaniim TPLF maqalee qabattee boodaam rakkoo Tigraay keessa jiru mariin furra jechuun karaa ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokkonnaniin ibsa kenneeti jira. Harki araara biyyaalessaa darbeem har'a araaraan rakkoo kenna furra jedhaati jira. Garuu biyya Joo Baayidaniin bultuu Ameerikaan
marii dhimma Tigraay irratti golli marii nageenya addunyaa taasiseen tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa tibba kana fudhateen dhukaasa dhaabuu osoo hin taane uummata Tigraay kallattii hundaan daandii itti cufanii okkaamsuun beelessuudha jette. Ragaan kana ammoo milishaan Amaaraa riqicha guddaa laga Takazee irratti argamu kutuu isaatiin mootummaan Itoophiyaa TPLF tukute jedham. TPLF ammootu humna Amaaraa yookaan humna mootummaa Itoophiyaa tukute jette. Golli marii nageenya addunyaa yaamicha Ameerikaa, Aayirlaandii fi UK'n taasisaniin walgahii kana kan adeemsan yoo ta'u rakkoon siyaasaa Itoophiyaa dhiphachuu dirree dimokiraasii fi wal amantaa dhabuu humnoota siyaasaa gidduutti dhalateedha jechuun yoo dubbatan furmaanni isaa ammoo marii siyaasaa qofa jedhaniiti jiru. Maqalee fi Finfinneen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliif Dr. Abiyyi Ahmad, Jeneraal Saadqaan Gabra Tinsaa'ee fi Jeneraal Biraanuu Juulam, Jeneraal Baacaa Dabalee fi Geetaachoo Raddaam raayyaan ittisa biyyaa fi humni ittisa Tigraay walii galanii gara teessoo mariitti dhufumoom dhukaasa itti fufu kan jedhuun gaafii yeroon deebistuudha. Xumurree jirraam ankan sifaana ture Siraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'uu kan isin biraan gahaa tureem Abdii Jamaaliin qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuun torban qophii biraatiin hamma wal argadutti torban milkii haa ta'u.